Hubadhaa. Jijjiiramni keessan kan isaan gurraachessu, kan isaan dallansiisu, kan isaan hinaafsisu hedduu jira laala. Isin jijjiiramtaniif, isin uffata tokko jijjiirrattaniif akkamitti jijjiirrata? Akkamitti na caala uffataa? Hubadhaa. Isin tarkaanfii tokko fuulduratti deemnaan maal jechuudha? Akkamitti deemaa? Akkamitti na dhiisee na caala deema? Akkamitti kophee bareedaa ani hin uffanne akkamitti uffataa? Mataa cira. Hin gadda jechaadha. Daartee akka haftu dhoqqee keessatti akka haftu namni si barbaadu jira jechaadha laal. Of eeggadhaasin. Jireenya keessan keessatti bitaa fi mirga ilaalinaa. Isa sin aarsus, isa sin faarsuttis yeroo keessan hin gubinaa. Hubadhaa. Kallattumaan fuulduratti deema. Bitaa fi mirga kee ilaaliin kallattumaan fuulduratti deemedha wangeela irratti. Macaafa Iyyaasuu irratti akkas jira. Ilaala. Jijjiiramni keessan kan isaan gaddisiisu halkanii guyyaa waa'eedhuma keessan kan odeessan. Yoo jijjiiramte waan biraa faana kan walitti qabanii cubbamaa si gochuuf kan halkaniif guyyaa hojjetan. Ati mataa gadi qabattee hojjettee yoo of jijjiirte yoo jijjiiramte waan biraa faana walitti si qabanii isheen ikkoo akkasidha inni akkasidha. Halkanii guyyaa jandaa si godhatanii waa'ee kee odeessaa oolu. Ati garuu kallattumaan bitaaf mirga ilaali. Saree sitti dutte hundumaaf gadi jettee dhagaatti guraan ooliin. Kallattumaan deemi. Kaayyoo kee bira ga'i. Isa yaadde isa kana qofaa miti kan yaadde. Jijjiirama ishee irra jijjiiramte xinnoo ishee uffata jijjiirrachuu kee miti. Kophee jijjiirrachuu kee miti. Hubadhu. Kophee jijjiirrachuu kee. Har'a nyaata gaarii nyaachuu kee. Shiroo dhiistee misira nyaachuu kee hin ilaaliin. Kaayyoo guddaa qabda. Isa bira ga'i. Kanaa ol waa'ee kee namni akka odeessu taasisi. Kanaa ol halkanii guyyaa waa'ee kee irratti akka namni kaleessa si jalaa gugguufu akkamitti jijjiirama, akkam uffata haaraa uffataa, akkam na caala inni jedhu kana caala ammoo waa'ee kee akka odeessaa oolu taasisi. Hojii guddaa hojjedhuuti. Garuu hammeenya namatti hin ooliin. Daba namatti hin ooliin. Sobaan namatti murteessiin. Dafqa namaan nyaatiin. Hiyyeessan boosisiin. Bara jireenya kee gaarummaa hojjedhu. Warra murtaa'u qabuuf murteessi. Isa fira qabuuf hin murteessin. Isa nama dhabeef murteessi. Dhugaa bakka dhugaan jiru dhaabbadhu. Dhugaadhaaf hojjedhu. Soba baqadhu. Qarshiif jettee eenyummaa kee hin jijjiirin. Namaaf jettee eenyummaa kee hin jijjiirin. Namaaf jettee dhugaa gadi hin awwaalin. Yoo gaarii hojjette nama biraayis waaqa biraayis gaarummaadhumas eeggata. Lafa ati deemtutti gaarummaa hojjetta taanaan waaqayyo wantoota gaariif nama gaarii qofa sii qopheessa. Kanaafiyyuu bara jireenya kee guutuu kanaan deemi. Kanaan hojjedhu. Egaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kootu Waaqayyo guddaan. Maqaa isaa kan kabajamiif kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kun Sanbee TVdha. Sanbeen TV sagantaalee hafuurawaa ta'an babbareedoo qabatee isin biraan gahaa jira. Egaa hundumti keessan iyyuu warroonni haarawaa dhuftan baga nagaan dhuftan jecha subscribe gochuun miseensa keenya akka taatan. Walumaa galatti namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan laayikii gochuun akka eegaltan maqaa Waaqayyoo isin gaafadha. Egaa guyyaa har'aa akka amantaa Ortodoksiitti tsooma keenya guyyaa sadaffaadhaan gahanne irrachaadha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa kana malee amantaa biraa kan hordoftan obboloonni keenya immoo egaa isinis bakka jirtanitti lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa kaleessa galgalas viidiyoo tokko hojjedheen ture. Tarii isin bira warroonni isin bira hin geenye jiraachuu dandeessu waan ta'eef gaafa 13 jechuunis egaa hagayya 13 akka mana amantaa keenyatti ayyaana gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos keessaa adda durummaadhaan kabajamu ayyaana Dabra Taaboriiti jechaadha. Kan Tulluu Taaboor irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos guyyaatti waaqummaa isaa mul'isee biiftuu caala addaatee yeroo raajii guddaatti godhedha waan ta'eef Sillaaseen sadummaaf tokkummaadhaan yeroo itti mul'atanidha. Waaqayyo abbaan samiirraa sagalee isaa yeroo itti dhageessisee ilma isaaf yeroo itti ragaa bahedha. Egaa haala guddaadhaan ni kabajama, haala ho'aadhaan mana amantaa keenya magaalaa Bishooftutti argamu
Waaqayyo Abbaa yookaan Egzaabeer Aabii fi Kiristoos Saamraa magaalaa Bishooftuu achittis immoo haala ho'aadhaan ni kabajamaa namoonni biyya keessattan dhuftanii akka nu faana kabajan. Kana malee immoo egaa manni amantichaa haarawaadha. Haarawaa reefu kan dhaabbate irraan kan ka'e baajata takka hin qabu. Egaa hanga gaafa bultii kudha tokkooti hanga gaafa bultii 13tti sagantaa guddaa qopheessaniiru Sibkata Wangeeliin achi. Sagantaa kanaaf immoo egaa baajata isaan hanqateera. Egaa isiniif dabarseen ture ergaa guyyaa kaleessa. Kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu egaa lakkoofsa bilbilaa kanaan akkaawuntii kanaan fayyadamuudhaan egaa akka mana amantaa kana bukkee dhaabbattan isiniin jedha. Yeroo qarshii gargaartan immoo riisitii isaa karaa keessaa akka nuuf ergitan akkanaaf ergitan isiniin jedha. Egaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hunda egaa tarii namoota haaraa taataniif malee ergaan kuni obboloonni keenya isaan kaan egaa waan guguddaa wajjin hojjechaa turreerra waan guddaa wajjin hojii bareedaa hojii hafuuraa garagaraa wajjin hojjechaa turreerra sanbiitu bi keessatti waan ta'eef ni beektu. Kanas akka irratti hirmaattan maqaa Waaqayyooti isin gaafadha. Egaa sababii isaa nuti hojii hafuuraa irratti akkasitti hirmaachuu egaa amaleeffannaa hin godhanne waan ta'eef hundumti keenya iyyuu hojii hafuuraatti hojjechuuf akka amaleeffannu akka amala keenya ta'u akka bartee keenya ta'u isiniin jedha. Adaraa baay'ate xinnaati sun jedhiin akka gargaartan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isiniin gaafadha jechaadha. Egaa maatii Waaqayyoo guyyaa irraa immoo fakkeenya kanaan isinii qabadhee dhufe maal seetanii? Egaa atileetota lamatu jira jedhan. Atileetonni lamaan kun hiriyoota sirriitti wal jaalatu wal kabajuu baay'ee walitti dhufu jechaadha. Baay'ee wal jaalatu. Bakka deeman wajjin deemu waliin bareennadhanii baay'ee walitti dhufu jechaadha. Yeroo shaakala hojjetan wajjin hojjetu waan baay'ee wajjin dabarsaniiru. Garuu inni tokko isa tokko inaafa. Inni tokko garaadhuma qulqulluu deema. Guyyaa tokko biyya bakka bu'anii akka fiiganiif gaafa ilaallaman inni tokko filatame. Isa cal jedheetuma deemsa garaa qulqulluun. Inni inaafu sun isa biraafe jechaadha. Yeroo kana akka amananii filatamuu didaa baay'ee aara jechaadha inni kun. Baay'eetti dhagahamee baay'ee aaree yeroo kana gurbaanni sun deemee biyya isaa bakka bu'ee fiigee tokkoffaa bahee sirriitti biyya isaatiif badhaasa fidee kabaja guddaadhaan gara biyyaatti yeroo deebi'u hundiyyuu gadi bahee isa simatee bulchaan biyyaa namni hundiyyuu gadi bahee isa simate. Yeroo kana argus baay'ee dallane jechaadha. Akkamna caalaa jedhe. Akkamna caala jedhee baay'ee tokko dallane jechaadha. Haa ta'uuti irra deddeebi'ee kabaja guguddaa yeroo argatutti namichi kun inni naafaanni sun kabaja guddaa yeroo argatu kun inni aaraa inni naafaa ofitti gaddaa mataa ciraa akkamna caala jira jechaadha. Ilaala. Har'as jireenya keenya keessatti kana duras dubbadheera maatii Waaqayyo. Hubadhaa. Jijjiiramni keessan kan isaan gurraachessu kan isaan dallansiisu kan isaan hinaafsisu hedduu jira laala. Isin jijjiiramtaniif isin uffata tokko jijjiirrattaniif akkamitti jijjiirrata akkamitti na caala uffataa. Hubadhaa. Isin tarkaanfii tokko fuulduratti deemnaan maal jechuudha? Akkamitti deemaa? Akkamitti na dhiisee na caala deema? Akkamitti kophee bareedaa ani hin uffanne akkamitti uffataa? Mataa cira. Hin gadda jechaadha. Daartee akka haftu dhoqqee keessatti akka haftu namni si barbaadu jira jechaadha laal. Of eeggadhaasin. Jireenya keessan keessatti bitaa fi mirga ilaalinaa. Isa sin aarsus isa sin faarsuttis yeroo keessan hin gubinaa. Hubadhaa. Kallattumaan fuulduratti deema. Bitaa fi mirga kee ilaaliin kallattumaan fuulduratti deemeedha wangeela irratti. Macaafa Iyyaasuu irratti akkas jira. Ilaala. Jijjiiramni keessan kan isaan gaddisiisu halkanii guyyaa waa'eedhuma keessan kan odeessan. Yoo jijjiiramte waan biraa faana kan walitti qabanii cubbamaa si gochuuf kan halkaniif guyyaa hojjetan. Ati mataa gadi qabattee hojjettee yoo of jijjiirte yoo jijjiiramte waan biraa faana walitti si qabanii isheen ikkoo akkasidha inni akkasidha. Halkanii guyyaa jandaa si godhatanii waa'ee kee odeessaa oolu. Ati garuu kallattumaan bitaaf mirga ilaali. Saree sitti dutte hundumaaf gadi jettee dhagaatti guraan ooliin. Kallattumaan deemi. Kaayyoo kee bira ga'i. Isa yaadde isa kana qofaa miti kan yaadde. Jijjiirama ishee irra jijjiiramte xinnoo ishee uffata jijjiirrachuu kee miti. Kophee jijjiirrachuu kee miti. Hubadhu. Kophee jijjiirrachuu kee. Har'a nyaata gaarii nyaachuu kee. Shiroo dhiistee misira nyaachuu kee hin ilaaliin. Kaayyoo guddaa qabda. Isa bira ga'i.
Kanaa ol waa'ee kee namni akka odeessu taasisi. Kanaa ol halkanii guyyaa waa'ee kee irratti akka namni kaleessa si jalaa gugguufu akkamitti jijjiirama, akkam uffata haaraa uffata, akkam na caala inni jedhu kana caala ammoo waa'ee kee akka odeessaa oolu taasisi. Hojii guddaa hojjedhuuti. Garuu hammeenya namatti hin oolin, daba namatti hin oolin, sobaan namatti murteessin, dafqa namaan nyaatiin, hiyyeessan boosisiin. Bara jireenya kee gaarummaa hojjedhu. Warra murtaa'u qabuuf murteessi. Isa fira qabuuf hin murteessin. Isa nama dhabeef murteessi. Dhugaa bakka dhugaan jiru dhaabbadhu. Dhugaadhaaf hojjedhu. Soba baqadhu. Qarshiif jettee eenyummaa kee hin jijjiirin. Namaaf jettee eenyummaa kee hin jijjiirin. Namaaf jettee dhugaa gadi hin awwaalin. Yoo gaarii hojjette nama biraayis waaqa biraayis gaarummaadhumas eeggata. Lafa ati deemtutti gaarummaa hojjetta taanaan waaqayyo wantoota gaariif nama gaarii qofa sii qopheessa. Kanaafiyyuu bara jireenya kee guutuu kanaan deemi, kanaan socho'i. Egaa atileetonni kun lamaan haala kanaan jechaadha jireenyi isaanii. Isa tokko milkaa, isa tokko milkaa, garuu milkaa'inni isa tokko isa kanaan hin dhukkubse jechaadha, garuu wal jaalatu. Haa ta'uutii jireenya keessa atileetiin inni beekamtii qabu kun, inni kunis beekamtii qaba garuu amma isa kanaa miti malee jechaadha. Atileetiin kun maal ta'ee? Egaa inni inaafu kun osuma inaaffaadhuma isaatiin itti fufee inni beekamtii argate namni hunduu isa jaalate biyya isaaf badhaasa fidu namni hunduu isa kabaju kun immoo egaa ilaala inni du'e guyyaa tokko ilaala dhukkubsatee du'e hubadhaa. Gaafa du'u uummanni hundi baay'ee waan isa jaalatuuf baay'ee waan isa kabajuuf maal godhan seetan bakka inni itti awwaalame siidaa isaa jechaadha siidaa hojjetanii fi bareechanii baay'ee kan nama hawwatu waan guddaa awwaala isaa irratti hojjetaniif. Ammas inni kun inni naafe hin jiraam inni jiraadhumatti immoo naafe amma immoo laala. Namittiin kun ammas duutee na caaltee jedhe laalamee nama. Laala dura yeroo wajjin jiran wal jaalatu garuu itti naafa laala akkam na caalaa jedha akkam namni isa kabajaa jedha akkam namni isa jaalataa jedha. Amma immoo inni duunaan uummanni waan isa jaalatuuf bakka inni du'etti waan gaarii waan ijaaraniif siidaa bareedaa kan nama hawwatu waan ijaaraniif namittiin kun ammas akkamitti duutee na caaltii jedhe laala du'ee maa na caalaa jedhe. Amma maani kana waan ta'e gochuun qabaadhe waan du'ee isa caaleef. Maal gochuun qabadee bakka inni itti awwaalame sana siidaa isaa waan uummanni babbareecheef sun deemeen diigaa jedhe. Ilaala. Deemee maal godhe halkan walakkaa kan ittiin diigan qabatee yeroo diiguu jalqabu achirratti bakakkaan gaditti bu'e achitti du'ee argame. Ganama yeroo namni dhaqee ilaalu jijjigsuu akkuma jalqabeen achitti du'ee argame. Ilaala hojii Waaqayyoo. Argitanii inaaffaan kanadha jechaadha. Hojii gadheen, hojiin jibbisiisaan dhumni isaa kanadha maatii Kiristoos. Kanaafiyyuu wal inaafuun hin barbaachisu. Gaarummaa walii yaaduu bara jireenya. Mee jireenya hammam jiraannuufi? Nuti amma jireenya jiraannu kana har'a borduu keenya hin beeknu. Garuu har'a kana nuti wal ajjeesuu, wal fixuu, hammeenyaan waan garagaraa walitti yaadna jechaadha. Kanaaf Waaqayyo gaarummaa isaatiin nutti haa deebi'u. Waaqayyo dhiifama isaatiin nutti haa deebi'u. Araarri isaa arjummaan isaa nu faana haa ta'u. Kanaaf fakkeenya kana waan gaarii akka barattan abdiin qabaa. Subscribe, like, share gochuun dagatiin hanga dhumaatti namoonni ilaaltan. Kanuma malee immoo egaa adaraa kanan siniin jedhu kan mana amantichaa akka gargaartan siniin jedha. Egaa gaarummaadhaan yoo deemne Waaqayyo yeroo hunda gaarummaarra nu oofa waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa kana akkaawuntii kana fayyadamuun akka nu bira dhaabbattaniin jedha. Hanga ammaatti kan nu faana ture Waaqni abboota keenya maqaan isaa kabajamu arjummaaf dhiifamuu naqa keenya haraarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butotaa hunduma keessan hunduma keenya faana ta'u Waaqayyo nu faana ta'u tsooma gaarii isiniif haa ta'u nagaatti ta'a galanni Waaqayyoof.